harka fuudhee akkam jirtu hordoftoota Oromoo Channel kuni Oromoo Channel dha ani immoo Burtukaan Danuuti arrammoo viidiyoo biraadhaan gara keessanitti dhufee viidiyoon koo guyyaarraa rifeensa koo akkuma isin ilaaltan kana mana koo keessatti bareechadhee ituu mana rifeensaan naqnee akkasitti karrii godhadheera maaliin karrii godhadhee akkamittiin godhadhee isa jedhuun isin agarsiisu gara keessanitti dhufee viidiyoo kana akkasiin jaallattan abdii guddaan qabaa like share subscribe gochuu hin dagatina Oromoo Channel jajjabeessaa egaa garuu hojii isaatiitti darbina anuma faana tura. Kunooti egaa amma isinitti agarsiisuu fi gara kanatti dhufeera jechuudha. Kanaafiyyuu mataa koo akkuma isin amma argitan kana rifeensa koo kaleessaa dhiqadhee qoorfadheen jira. Amma maalin godhaa rifeensa qooraa yeroo hundumaayyuu yeroo hojjetattanii rifeensa qooraa yoo ta'e gaariidha miiccamee kan qoore jechuukooti. Rifeensa qulqulluu irratti yoo hojjetattan malee rifeensa qibaatii qabu yeroo dheeraa qibaatiin irra ture yoo ta'e xiqqoosee isin jalaa aaruu danda'a. Aara baasaa aara sun immoo badaa namatti hin tolu. Kanaafi rifeensa qulqulluu irratti hojjetadha. Akka kanatti karrii mataa koo kan naaf godhe jechuudha. Amazon irraan bitee namooti akka koo ani yeroo baay'ee mataa koo firiizii karrii godhachuun baay'ee jaalladha. Kanaaf immoo ani immoo kan hin argadhee waan hin jaalladhee obboloota kootiif maaliin geessisu jedhee namooti akka koo akka tasaa firiizii jaallattan yookaan immoo karrii jaallattan yoo jiraatan mataa keessan kana haala salphaa ta'een mana keessan keessatti bareechattanii deemtanii birrii yeroo baasuraanii kana birrii 38 wayi doolaara 38 wayi jechuudha. 35 38 amma isaa xinnoo isheen irraa fadhe tureera. Eegan bitadhee amma garuu liinkii isaa kana jalan isinii ka'a kanaafi dhaqxanii bitachuu dandeessu. Ani baay'ee jaalladheera isinis immoo bitaatiitti dhimma ba'a amma garuu hojii isaatiitti hin dabbaa rifeensa koon hojjetadha. Anuma faana ta'a. Isaa banee isinitti agarsiisaa yeroo dhufu haala kanaan dhufa jechuudha. Kun akkuma ilaaltanii kana fakkaatti wanti ittiin qalloo bareedduudha. Kana eegaa asitti keewwannee sookeettii isaa godhannee booda gara hojii isaatiitti darbina jechuudha. Asbiraa kan ittiin oopanii gootan kunoo asbiraa qabdu kanaan hin bantu. Isa kanaan humna isaa dabaltu jechuudha. Isa kanaan humna isaa hir'istu. Rifeensi keessan yoo baay'ee ho'uun isaa isinitti mul'ate gadi qabachuu dandeessu. Garuu ho'aa yoo gootanii isa haayirra yoo kaa'attanii daddaftanii hojjetachuuf isin gargaara jechuudha. Akkaadha. Ittaan immoo maal qabaa? Keessuma isaatii qabaa. Gilaafsii qaba. Gilaafsii akkana fakkaatu jechuudha. Gilaafsii kana maaliif hin gargaaramaa? Harka koo akka hin gubneef jechuudha. Kanan gargaaramaa kanaan hin hojjetadha. Anumfaan tura. Egaa amma jalqabuuf hin jedha jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu rifeensa koo diiguurraan jalqaba. Rifeensi koo dhugaa dubbachuu fi baay'ee laafaadha. Yeroo hundumaayyuu nan rakkisu hojjetachuudhaaf maaliif raafaa waanta ta'eef akkasumatti lammana dhiqadhee bakka 3-4 dha'ee yeroo diigu akkasumatti firiizii godhadhee noolaan rifeensa koo garuu kun immoo karrii bareedaa isinii godha waanta ta'eef hojjetadhee gaafa ilaalu baay'ee natti tolee naan gara keessanitti qabadhee dhufe waanta ta'eef amma kana filachuurraa yoo barbaaddan qaqallistanii baay'ee hojjechuu dandeessu garuu anaadha ijoolleeti akkuma beektanii yeroo sa'aatii dheeraa irratti gubuu hin danda'u. Fufurdisee hojjetadheetanii isin fufurdise sanaa qibaatiidhaanii
gargar babbaasaa baay'ifachuu dandeenya jechuudha. Amma akkuma nama irraan gadee dha'u maalan godhaa ani as biraa xinneesseen gadinii akkas godheen isa fuulduraa hojjetachuu fi isa kan akkasitti nan bisaa jechuudha. Argitanii ammas keessaa mataa waaniitiin qabsiisanii ammasee kana eega akkasitti gargar baafadhee xinneessee fudhachuuf jechuudha. Fuulduraa booddeedhaa jalqabuu hin dandeessu. Isinitti akka mul'atuufin fuulduraa jalqabe'anii isin iddoo barbaaddanii kaatanii jalqabuu dandeessu. Argitanii naa amma kan yeroo kana isin gargaara kuni rifeensa kee yeroo itti xaqallaltan akka isin hin gubnee fi humna isaan gadi qabee anamma 400 irraan godhadhe jechuudha. Akka dafee naa dhaga'u isa boodanii 360 gadi buusa. Eegada xurutti naaf dhaga'ee booda argitu akkas gootanii mataa keessan isuma irratti amma dhumaatti Akseen kan itti bareechee godhu irra deebi'ee isin barsiisaa tokko kan inni bareechee godhu laala. Amma akkuma salphaattan godhe garuu kana gaanni isin fuutanii babbaqasitanii akkas goggodhaa baay'ifattanii isa isinitti agarsiisaa. Amma ishee kanarra al tokkoon deebi'a. Irra deebi'uu hin barbaadu wantichi. Ani akkasinitti mul'atu jedheetanii kana fuutanii kunoola akkas. Eegan godhee booda baay'ee irraan tursu godhee gadhiisaa. Miti isa lammataa immoo warri kun gara fuulduraa mataan fuulduraa yeroo baay'ee gaggabaabaadha akkuma beekamu. Amma see kanan immoo dabalee godhaa jechuudha. Gilaafsii keessan kan isin godhattanii isin gubaa eeggannoo guddaa godhadhaa. Ijoolleen isiitu isin biraa akka hin jiraanne gootanii gaariidha. Anama ijoollee koo gatii mana keessa abbaan manaan koo jiruuf naa qabeera. Wanta akkasii ijoolleedhaaf eeggannoo guddaa gochuu qabna. Ijoollee maatiin ijoollee qabdanii akka ijoollee keessan isin jalaan gumnetti itti mul'ataa nabdii qabaa dhugaamatti la. Ni argitu miti? Gara dhumaa kana godhee isa gidduu immoo inni gidduu salphaadha. Inni fuulduraa kuni mataan gatii gabaabaa ta'eefitu yeroo baay'ee isa kana akkas gochuutu nu danqa malee inni kaanii isin hin danqu. Gosa lammataanii akka wal isin jalaa hin makamne eeggannooma godhachaa. Gosa kana akkana jalaa hin makamnetti
Kasittiin akka waan isin jalaan makamnetti kunoo isa lammataa isa gidduuti gaafunidha. Nagita kan itti godhudha. Lammaffaa jechuudha. Kana caalaa yoo qaqallistaniyyuu bareedaa namaaf ta'a. Garuu yeroo dhagaa yeroo fudhata jechuudha malee yeroo qabdu yoo ta'e teessanii qaqallistanii hojjetachuu dandeessu isinii. Mataan koo ankoo baay'ee haphiidhasi waan kana ta'eefidha kan hin akkas godhu. Amma ishee kan ishee dhumaa kanas toora lammataa eegan fixee boodan yeroon gargar baafadhu immoo akkamitti akka ta'e isinitti agarsiisuu barbaade gidduutti. Amma kuni toora lamaa jechuudha kan inni hojjetadhe fuulduraa fi isa lammataa isumaan isinitti agarsiisa. Kunoo kan itti bareechee godhu kana isin maal gochuu dandeessu akkas godhattanii naatuti qibaatii itti diddibaa kana akkas qaqallistanii deebistanii jechuudha. Egaa akkas goonee booda qaqallisnee immoo kunoo. Isinitti mul'ata jedhee mayyaada akka gaariitti. Akkas jecha hundumaa eegan hojjetadhee booda gara keessanitti deebi'een dhufaa. Yeroon gargar babbaasu immoo wajjiniin goonaa. Garuu isinitti agarsiisuu maafi kunoo dhugaa baay'ee bareedaadha. Akkamitti naaf godhe isinitti agarsiisuu maafidha. Yeroo ofii keessanii hojjetataniidha keessumaa kan namatti mul'atu. Amma kuni hojjetadhee hunduma isaa eegan fixee booda gara keessanitti dhufaa. Waan tokko waan nama dadhabsiisu hin qabu. Kan baqa akkasumatti gargar babbaafachaa xixinneessitanii fuutanii mammaruu madhaa waan biraa hin qabu. Xixinneessitanii gochuu fi gurguddistanii gochuudha. Kan koo xinnoo fufurdiseeraa. Garuu qibaatiidhaan gaafanii gargar babbaasu nan qallifadha. Rifeensi goseetu mul'ata. Jalqabni isaa akkasii amma garuu kunoola. Ilaala. Kan itti naa godhee xiqqooma ishee tokko lamaa eegan irras ni butee booda. Waan baay'ee salphaama bakka.
ittuma maruudhaan gadhiisuudha. Waan biraa hin qabu. Garuu rifeensa keessanii bareechitanii mana keessanitti hojjetattan jechuudha. Gara keessanitti mutu akka gaariitti akkasitti mul'atudha. Mana keenya keessatti mana mataa banannee jechuudha. Biyya ambaa gaafa jiraattanii biyya ormaa yeroo hundumaa mana mataa dhaquun namaaf hin mijatu. Keessattuu ijoollee yeroo qabdanii garuu harmootiin ijoollee waan godhanneef waan mana mataa dhaquu hin dandeenyee fi hin bareennu jechuu miti. Mana keenyatti yeroo tokko tokkommoo akkasittiin hojjetannee bareennee ijoollee keenyaafis abbaa manaa keenyaafis bareennee mul'achuu hin dandeenya. Of gatuu hin qabnu. Manuma keenyatti of babbareechuu qabna. Kanaafi isinis akka koo yeroo hundaa hin mijatu dhugaa dubbachuu fi mana keessatti hojjetachuun egaa dadhabbii qaba. Yeroo tokko tokko baanee hojjetachuu dandeenya. Garuu yeroo hundaas immoo bahuu hin dandeenyu waan ta'eef immoo mana keenya keessatti haala kanaan kunoo akka kanatti yoo hojjetanne baay'ee gaariidha. Kana hunduma isaa hojjetadhee gara keessanitti deebi'ee dhufa. Eessayyoo akka hin jennee egaa baay'een isin jaalladhu. Egaa kunoo haala kana fakkaatuun nan xumure. Akkuma beekamu baay'ee hojjechuun isaa yeroo isinitti xiqqoo ishee hin fudhata. Amma isiniin viidiyoo gadi ta'eef baay'ee isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Eegan kana gargar baasee booda bakkee irratti ba'ee isinitti agarsiisa. Dhugaa rabbii ilaala. Gaafa hojjetadhu sa'aatii dheeraa natti fudhate dafqeera yoon iyyuu. Laattu dhugaa baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Akkuma isinitti hime qibaatii akkas manaa nama qabaattu qibaatii dhoqqee jechuudha. Isa fuutanii biyyaa beektutti asitti kun godhattanii xinneessitanii kanatu inni silaa gargariin baafadhaa isiniin jedhee kana ga'a mala. Kunuutti akkuma isin ilaaltanii akkasittiin xumureera. Kuni furfurdaa isaati jechuudha. Kana kan isin baay'ifattanii jechuudha. Maalni inni immoo akkuma isinitti hime qibaatii keessan asitti eega akkas godhattanii booda kana qaqallistanii akkasitti gargar baastanii tokkoon isaa amma iddoo baay'eetti baafadhaa jechuudha. Ammani akkas anu amma nan furdiseedha. Bakka 3 duwwaattan baasee isin immoo akkuma dandeessanii akkasitti qaqallisuudhaan isin dandeessu kunoo. Qibaatii makeessan gootaniitti buutanii kana hunduma isaa yeroon gargar baasu yoon isinitti agarsiisadhe viidiyoomti kooyyuu sa'aatii meeqa fudhata garuu kunoo.
lama akkas gootanii ammas gargar baafattanii laattu. Gara kanaan dhaan qabsiisammaa akkasuma godheetan isan jalqabaa kanan fixa. Kana tokko tokkoon nama manaa qabaattanii naan gaariidha. Anammoo ofuma kootiin hojjetadha wanta ta'eef malee nama akkasillee obbolaa yookaan nama wajjin teessanii nama mana keessa hiriyoota keessa yoo jiraatanii hiriyaadhaan illee yoo akkasitti hojjetattanii isaan illee taa'anii gargar yoo akkasitti isinii baasanii ofii keessanii iyyuu sa'aatii badaan fudhatu kun. Daqiiqaa xinnoo keessatti raawwataa walumaa galaa anammaa sa'aatii tokkoon turre kana gargar baafadhee hunduma isaa xumuruutti iyyuu maaliif akkuma sila isiniin jedhee ijoollee jira daddafeeman fufurdisee godhadheen yoon biraa deeme malee ijoolleen koo nattiyyuu na waamuu. Gaafa kana xumurattanii hojjetattanii fixxanii bareeddanii uffattanii kaatanii dhugaa baay'ee tokko namatti tola bareeda. Amma yeroo hojjechuusaa dadhabbii baay'ee qaba. Kuma ilaaltanii isinitti bulluqa nama baay'ee natti bulluqee jira. Tokkoonsaa mana furdata argitanii aangatii furdisee hojjedhee fi gaafunila manni furdatu. Kana iddoo tokkotti gochuurraa kana babbaqassu jechuudha kunuuna. Kana hojjetadhee akkasitee kan gargar tamsaafadhee wali deebi'een gara keessanitti dhufaa sa'aatii dheeraa fudhata kana dhaabbadhee hojjedhee isinitti agarsiisuu fi kanaaf na eegaa.